Miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaadhaa woboo basaasuudhaaf bifa uummataatiin bobbaafaman godina Gujii ba'aa aanaa Wadaraa keessatti gooticha waraana bilisummaa Oromootiin to'atamanii jiraachuu woboon beeksisee jira. Odeeffannoo gama biraatiin ba'aa Oromiyaa aanaa Cinaaqsan keessatti humni addaa naannoo Somaalee ammaas uummata Oromoo irratti haleellaa raawwachuun dhagayamaa kan jiru waggaa ta'u sababa kanaan uummanni buqqee rakkoo keessa jiraachuudha kan isaan himataa jirani. Odeeffannoo keenya gama biraatiin bara 2022 darbe kana keessa Itoophiyaan sababa intarneetii kufuu qofaaf gara maallaqa miiliyoona 146 akka dhabde Toophteen VPN beeksisuun isaa mul'ate. Kanarrattis odeessa bal'aa jiru walitti qabannee harka qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunneen qabxiilee hangafoota oduu keessa tanaa keessa isaan muraasa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa jecha oduu isaa tanaa kan isinitti himu of beeksabaati. Nageenya keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube chaanalii keenyaa hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessuudhaaf laayik, koomenti, sheer godhaa jechaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaa woboo basaasuudhaaf bifa uummataatiin bobbaafaman godina Gujii ba'aa aanaa Wadaraa keessatti woboodhaan to'atamanii jiraachuu gootichi beekse. Siyaasa dulloomaa fi mindaa xiqqaan gowwoomsanii lubbuu dhaloota ola deemoodhaa akka malee taphachaa kan oolan utubdoonni sirna nafxanyaa ilmaan Oromoo bifa garaagaraatiin bobbaasuudhaan jireenya dhabsiisaa jiraachuun isaanii ifatti mul'ataa jira. Haaluma kanaan godina Gujii ba'aa aanaa Wadaraa irraa kan bobbaafaman miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaadhaan hedduun isaanii waraana bilisummaa Oromootiin to'atamanii jiraachuu woboon beeksisaa jira. Dhaqaatii waraana bilisummaa Oromoo danqaraa keessa jiru ilaalaa deebi'aa jechuudhaan yeroo adda addaatti kan ergan ta'uu miseensi poolisii humna addaa Oromiyaa gooticha waraana bilisummaa Oromootiin to'atame kun kan himu hoggaa ta'u haaluma kanaan mootummaan bifa uummataatiin isaan bobbaasuudhaan hojiilee akkanaa akka hojjetan eerama. Baay'inaa fi akkaataa woboon itti deemu qoradhaatii deebi'aa jechuudhaan raayyaa ittisa impaayiraattii irraa ergamni kan itti kenname ta'uu miseensi gooticha waraana bilisummaa Oromootti wanta kana hime kan dubbate hoggaa ta'u osuma karaa gubbaa deemaa jiranii gootichi waraana bilisummaa Oromoodhaa akka to'atee fi ergama itti kenname galmaan osoo hin ga'iin gooticha waraana bilisummaa Oromoo harkaa akka bu'e miseensi yaadasaa miidiyaaf kenne kun dubbachuun mul'ate. Dhuma irrattis ilmaan Oromoo taanee mooraa diinaa keessa teenyeef firaa fi aantee keenyatti diinoomuun keenya dogoggoreechuun hiriyoota isaa fi ilmaan Oromoodhaan mooraa diinaa keessa jiran mara yakka seenaa irraa if baraaraa jechuun fuula uummataa duratti bahuudhaan miseensi kun dubbachuu isaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Poolisoonni humna addaa mootummaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa ce'uudhaan Harargee ba'aa aanaa Cinaaqsan irratti haleellaa taasisuudhaan booda uummanni Oromoo naannicha irraa buqqee rakkoo hamaa keessa jiraachuun dhaga'amaa jira. Lola yeroo garaagaraatti hidhattoonni naannoo daangaa Oromiyaa ce'uudhaan uummata Oromoo irratti taasisaa jiran haalaa fi bifa jijjiirrachuun jabaatee Oromiyaa irratti itti fufee jiraachuun dhaga'amaa kan jiru waggaa lola kanaanis uummanni Oromoo qarqara daangaa naannoo biraa jiraatan akka miidhamaa jiran hawaasni kallattii hedduun himataa jira. Haaluma kanaan Harargee ba'aa aanaa Cinaaqsan irratti poolisoonni humna addaa mootummaa Somaaleetiin lolli jabaan haaraatti gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni kan himatan hoggaa ta'u lolli poolisoota kanaan uummata Oromoo irratti taasifamaa jiru kunis torbaan tokko ol kan lakkoofsisee fi lolichi akkaan jabaachaa deemaa akka jiru uummanni himataa jira. Lolli kun aanaa Cinaaqsan keessa araddaalee akka Marar, Tulluu Guleed, Cacallee, Makkanniisaa Oromoodhaa, Hosallee, Dambaleem, Ambaroo, Biyyoo Gololchaa fi Irreessa Daawweem, Turqelloo fi Daarimoo Jaaman keessatti jabaatee adeemsifamaa kan jiru waggaa ta'u uummanni Oromoo naannichaas lola kanaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii kan jiran ta'uu jiraattonni dubbachuudhaan uummanni Oromoo aanaa Cinaaqsan lola kanaaf akka if qopheessanii fi uummanni Oromoo bakka biraa jiran ammoo sagalee ta'uudhaa fi wantoota danda'aniin akka isaan bira dhaabbataniif waamicha dabarsanii jirani. Lolli kun torbee darbee kan eegalee ta'uu kan dubbatan hoggaa ta'u hanga odeeffannoon kun bahaa turetti meeshaalee adda addaatiin waraanni gurguddaan dabalamee naannichatti gaggeeffamaa jiraachuu hawaasni kan himatu hoggaa ta'u gama biraatiinis qaamonni hawaasaa rakkoo miidhaa kanaan naannicharraa buqqaan rakkoo hamaa keessa jiraachuudha
kan himataa jiranii. Odeeffannoo gama biraatiin immoo Itoophiyaan bara 2022 darbe kana keessa intarneetii cufuudhaan doolaara miiliyoona 146 dhabdee jiraachuunis beeksifamee jira. Waraanni waggoota lamaan darban Tigraay keessa ture lubbuu namaa qofaa miti kan inni gaaga'e mootummaan sababii intarneetii cufeef doolaara miiliyoonaan lakkaa'amus dhabee jira. Waliigaltee araara buusuu ji'a lamaan dura mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humna Tigraay Afrikaa kibbaa magaalaa Pirootoooriyaatti mallatteessan booda tajaajilli ibsaa naannoo Tigraayiif deebi'us intarneetiin gaduu akkuma bara 2022 addaan citetti jira. Dhaabbanni teessoon isaa Landan ta'ee fi iccitii nageenyummaa fi walabummaa intarneetii qoratu Tooppiteen VPN jedhamu gabaasa haaraa baaseen sababa Tigraay keessatti intarneetiin adda citeef qofa bara darbee Itoophiyaan doolaara miiliyoona 145.8 gara 146tti siquu dhabuu eeree jira. Tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa kun namoota intarneetii fayyadaman miiliyoona tokko caalan hedduu akka miidhees ifa kan godhe hoggaa ta'u akka gabaasa dhaabbata kanaatti Itoophiyaan bara 2022 sababa intarneetii addaan kutuun doolaara miiliyoona 100 dhabdeem bara 2020 takka ammoo doolaara miiliyoona 164.5 dhabdeem kun ammoo fayyadamtoota intarneetii miiliyoona 20 takka tuqaa 3 ta'an akka miidhe ifatee jira. Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti sa'aatiiwwan 8,760 yookaan guyyoota 365 darbaniif intarneetiin hin turre. Kun ammoo mala kaffaltii dijitaalaa biizinasiiwwan akkasumas quuqamtoota mirga namoomaa daba uummata irratti raawwatameen miidiyaa hawaasaa irratti saaxilan akka danqikaneera hoggaa ta'u ragaa hanga ammaatti dhiyeesse kana keessatti hanga intarneetii naannoo Tigraay yeroo dheeraa hanganaaf addaan citee akka hin jirre ibsee jira. Tooppiteen VPN biyyoota addunyaa kana keessatti intarneetiin wayita filannoo walitti bu'iinsaa fi hokkora odeeffannoo walabaa akka hin facaaneef addaan kan citu hoggaa ta'u intarneeta addaan kutuun akka mala hokkora to'achuutti ilaalama garuu yeroo mara hin milkaa'u. Dhaabbata Tooppiteen VPN'tti qorataan mirga itti fayyadama teekinooloojii dijitaal Saamu'eel Wuudi Hamas marsariitii Kwaartaayis jedhamutti akka himetti Itoophiyaa irra deddeebiidhaan intarneeta cufuu isii akka isii miidhee himam. Miidhaa yeroo dheeraa irraan gahaa investoroonni dhimma alaa gara biyyattiitti seenuudhaaf fedhii dhabaa deemuu guddinni teekinooloojii biyya keessaas ni qancara jechuun eerem. Ammallee taanaan naannoo Tigraayitti intarneetiin yoom akka deebi'u wanti beekamee hin jiru kan jedhamu hoggaa ta'u ministeerri teekinooloojii fi innoveeshinii Itoophiyaadhaan yaa'ii intarneetii UN sadaasa darbee gaafa bultii 30 magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti Tigraayitti tajaajila intarneetii deebisuudhaaf yeroon kan jaamee qabame akka hin jirre dubbachuu gabaasni kun eeree jira. Dhaabbanni kun biyyoota Afrikaa kaan sababa intarneetii addaan kutaniin doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu kasaaran birootis kan eeree hoggaa ta'u haala kanaan Naayijeeriyaan bara 2022 keessa sa'aatiiwwan 287 intarneetii addaan kutuu isheetiin doolaara miiliyoona 82.7 akka dhabdee seeree jira. Kunis lammiilee biyyattii intarneeta fayyadaman miiliyoona 104 akka miidhee kan himame hoggaa ta'u Naayijeeriyaan bara 2020 keessa biyya ishee keessatti fayyadamaa tiweetaraa dhorkuudhaan doolaara biiliyoona 1.45 dhabdee turte. Suudaan keessattis erga onkololeessa bara darbee fincila mootummaan aangoo qabate as mootummaan amma aangoo harkaa qabu lammiilee sirna dimokiraasii deeggaruun hiriiraa turan danquudhaaf jecha intarneetii addaan kan kutee jiru hoggaa ta'u kanaanis biyyattiin doolaara miiliyoona 17.8 dhabdee kan jirtuu fi kunis fayyadamtoota intarneetii miiliyoona 13 caalan akka miidhee ifatee jira. Kana malees biyyoonni Afrikaa kanneen akka Burkina Faso, Aljeeriyaa, Zimbaabuwee, Siraaliyoonii fi Somaaliyaalaandi wal duraa duubaan doolaara miiliyoona 12.6, miiliyoona 8, miiliyoona 1.6, 300,000 fi 100,100 akka kasaaran dhaabbanni kun ifa godhuun mul'atee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun isaa tanaaf qabannee dhufnee hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatooma jechaa oduu fi sagantaa itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa.